Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanala kanaa warra hin dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti booharaan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu sabiskiraayib godhuudhaan gara maatii chaanala kennaa makamaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Namoota miidiyaa hawaasaa tiiktookiin ergaa jeequmsa kakaasu tamsaasan jedhee to'atee qorataa kan jiru akka ta'e poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu kun oduu gammachuuti. Oromoon hundi baga gammaddan isiniin jennee jirra. Qabsoo fi mormiin uummanni Oromoo bal'aan daangaa lafa isaa irratti taasise firii argatee jira. Injifannoon goolabamee jira. Labsii mootummaan naannoo 5 aanaalee 14 fi magaalota hedduu naannoo Oromiyaa jalaa baasee of jala galchuuf labsate fashaluun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zooniilee hedduu keessatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan opereeshinii bal'aa banuudhaan bakkoota baay'eetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti taasiseenis injifannoo argadhe jedhee jira. Oduu injifannoo isiniin kenna. Gama mootummaatti immoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ugaandaa Yuwerii Museveniin itti fayyadama bishaan Abbayyaatii fi dhimmoota biroo irratti mari'achuuf Masriin galuun dhagahamee jira. Oduu kanneen fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji tura. Oduun itti aanu poolisiin magaalaa Finfinnee namoota tiiktookiin ergaa jeequmsa kakaasan tamsaasan jedhe to'atee qorataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Miidiyaa hawaasaa tiiktook fayyadamuun ergaa jeequmsatti nama kakaasu dabarsanii jiru yookaan tamsaasanii jiru kan jedhe namoota 5 to'annoo jala oolchee qorannoo irratti gaggeessaa kan jiru akka ta'e koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Itti dabaluunis poolisiin Finfinnee shakkamtoonni kun miidiyaa kanatti fayyadamuudhaan taateewwan farra nagaa magaalattii ta'anii fi rakkoo nagaa magaalattii keessatti uumuudhaaf sochii wal gurmeessuu taasisuutiin shakkamanii to'annaa jala kan oolan akka ta'es ibsee jira. Namoonni kunneen hordoffii poolisii qofaan osoo hin taane eeruu uummataatiin kan to'annaa jala oolan akka ta'e kan ibse maqaan isaanii Kiruubeel Malaakuu, Ahmed Shaahir, Mikaa'el Abiy, Barakat Daani'el, Abiyyuu Daggaarag yoo ta'an shakkamaan biroo immoo Biruk Tasfaayee Ara'aayaa kan jedhamu barbaadamaa kan jiru akka ta'ee fi inni kun immoo teessoon isaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekaa ta'uu ibsee kana duras yakka baala sammuu nama hadoochuu qabatee argamuun himatamee murteen irratti darbee boodarra mirga wabiitiin bahee miliqee kan hafe akka ta'e ibsee jira. Oduun itti aanu kun oduu gammachiisaadha. Uummanni Oromoo hundi baga gammadde isiniin jennee jirra. Qabsoo fi mormiin uummanni bal'aan lafa isaati irratti taasise firii argatee jira. Injifannoon goolabamee jira. Ijjannoon uummanni Oromoo lafti teenna lafee teenna jechuudhaan lafa isaa taakkuu takka muramuu irratti qabu madaalamee firii argatee jira. Haaluma kanaan labsii mootummaan naannoo 5 lafa Oromiyaa aanota 14 fi magaalota hedduu muree of jala galchuun irratti labsate akka hafu taasifamee jira. Daangaan Oromiyaa bakkuma duritti deebi'uu fi bakkuma duritti jiraatu akka qabus murtaa'ee jira. Moyyaaleen ta'a Oromooti jedhamtee jirti. Labsii mootummaan naannoo 5 labsee ture. Irra deebi'amee akka lalamu taasifamuudhaan akka haqamu taasifamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e injifannoo qabsoo uummata bal'aatiin argame kanaan wal qabatee jiraatan tokko yaada nuu kenneen daangaa lafa teenna ka beeku nuyi, kan eeggatu nuyi, kan kabachiifatu nuyi, ebaluutu nuu beeka jennee hirkattummaa jalaa baanee rakkoo fi roorroo daangaa lafa teennatiin wal qabatee nurratti gaggeeffamu qolatuu fi ofirra dhaabuu kan qabu nuyi jedhee jira. Nuti Oromoon daangaa hambaa hin barbaannu. Kanaan booda garuu taakkuun takka akka nurraa muramtu hin feenu. Oromoon babal'ifannaa lafaatiin wal qabatee roorroo qe'ee isaatti irratti raawwatamtu jala ciisee booyuun qaanyiidha. Fafa jedhee jira. Daangaa isaa kan kabachiifatu Oromoon mataa isaati. Hirkattummaa dhiisaa. Kana immoo ilmaan Oromoo Walloo irraa baradhaa. Ollaa keessanis kabajaa. Ofillee kabachiisaa.
mirga namaatti hin bu'inaa, keessanis akka itti bu'an hin taasisinaa yookaan immoo hin ayyaminaa. Kabajaan waliin jiraachuun nagaa biyyattii tanaatiif immoo murteessaa waan ta'eef eenyullee kana hubatee nagaan waliin jiraachuun waan filannoo hin qabne jechuudhaan yaada isaa xumuree jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee hedduu keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo oopereeshinii bal'aa banuudhaan zoonilee hunda keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun milkaa'ee jedhee jira. Kana dura giddugala Oromiyaatti irratti xiyyeeffatuudhaan humna guddaa gara zoonii giddugalaatti galchee kan ture. Keessattuu lixa Oromiyaa irraa gara giddugala Oromiyaatti humnoonni guddaan seenuudhaan sochii guddaa taasisaa kan turan yoo ta'u, sochiin guddaan lixa Oromiyaatti taasifamaa ture xiqqoo qorree ture. Amma garuu irra deebi'uudhaan sochiin guddaan taasifamaa kan jiru, humni guddaan keessa socho'aa kan jiruu fi bakkoota hedduu to'ataa kan jiru akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise akka ta'e odeeffannoon gama sirra baatee ibsitee jirti. Zoonii kibba Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa ganda biyyoo qunnii iddoo addaa taasaa jedhamutti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabuun kan harkaan qabeessa akka jiru, meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanota garaagaraa keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen kan milkaa'e akka ta'e beeksisee jira. Tibbana kibba baha Oromiyaa Arsii bahatti bakkoota garaagaraatti haleellaa fufteedhaan raawwataa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kaleessaa aanaa Zuwaay Duudaa ganda Keeshoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas aanaa Sirkaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Aanaa Sirkaa ganda Soolee Digalutti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan akka adabe odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Guyyaa tokko dura immoo aanaa Seeruu Abbaasii fi aanaa Roobee Diidaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu isiniin geennee turre. Oduu gara mootummaatiin immoo humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhannaa jechuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwataniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiran akka ta'e beekamee jira. Haleellaa fi tarkaanfii fudhataa jiraniin lubbuu namoota nagaa galaafataa kan jiran yoo ta'u, dadhabbina dirree hidhannootitti isaa mudate haguuguuf salphina dirree hidhannootitti isaa mudate duuba deebi'uun namoota nagaa irratti haaloo ba'u jechuudhaan hawaasni bal'aan komatee jira. Haaluma kanaan Arsii bahaa aanaa Roobee Diidaa ganda Jeenaa Gadamsaa iddoo addaa Hawwadhuu jedhamutti hagayya 10/2025 loltoonni mootummaa namoota nagaa sadii badii tokko malee gaafii tokko malee rasaasa itti roobsuun lubbuu isaanii kan galaafatan akka ta'e odeeffannoon jiraattotarraa bahe ibsee jira. Maqaan namoota ajjeefamanii obbo Hussein Qaasoo abbaa maatii 10ti. Lammaffaan Misbaa'u Sheekiyyoo kan jedhamuu fi sadaffaa immoo Jamaal Manzaa kan jedhaman yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa hagayya 11/2025 Shawaa bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Golba Alluutoo iddoo addaa Gaatturaa jedhamutti namoota lama lubbuu kan galaafatan yoo ta'u, namoonni lamaan kun obboleeyyanii fi siyaasarraa waan tokkollee kan quban qabne akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Maqaan obboleeyyan lamaan kanneen Jamaal Tusuunaa fi akkasumas Milkeessoo Tusuunaa namoota jedhaman yoo ta'u, ajjeefamuun isaanii kun badii malee ta'uun hawaasa kan dheekkamsiise akka ta'es jiraattonni himanii jiru. Oduu gara biraatiin immoo gochi yookaan immoo ajjechaan waraanni mootummaa namoota nagaa irratti raawwataa turee fi raawwataa jiru ajajoota waraana bilxiginnaatii fi mootummaa bilxiginnaa kan wal afaan deebisee ta'uu iccitiin keessoo isaaniitii baate ibsitee jirti. Marii guyyaa tokko dura gaggeessaa turan irratti ajajaan waraana waliigalaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullatii fi akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kan wal dura dhaabbatan akka ta'e dhagahamee jira. Qabxii guddaa wal dura dhaabbannaa isaaniiti kan jedhame Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa raayyaan ittisa biyyaa guutumaan guutuutti naannolee keessaa bahee gara daangaatti akka deebi'uu fi daangaa akka eegu yaada kan dhiyeesse yoo ta'u, sababni inni kana godheefis raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa biratti kan jibbame ta'ee yeroo ammaa kana raayyaa ittisa biyyaa jedhamu caalaa raayyaa ittisa PP jechuudhaan maqaan itti kan bahe akka ta'e ibsuudhaan kan sadarkaa kanatti akka gadi bu'uu fi raayyaa ittisa PP jedhamuun isa waamsisuu gaheessi ajjecha namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruun kan jibbame akka ta'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa hagayya 11/2025 loltoonni mootummaa namoota nagaa irratti haleellaa raawwatanii
kan dubbate yoo ta'u qabxiin inni lammaffaan odeeffannoon kenna kallattiidhaan hidhattootaaf dhaqqabaa jira. Kanas kan taasisaa jiru uummata. Kallattii kanaan immoo miidhaan guddaan humna keenya irratti dhaqqabaa jira. Kun immoo kasaaraa guddaa nurratti dhaqqabsiisee jira. Waggaa 7 guutuu lola deemaa jiruun wanni nu jijjiirre hin jiru. Uummanni nu jibbii irraa kan ka'e odeeffannoo kenna dabarsee kennuudhaan miidhaan nurratti kan dhaqqabu daangaa dabree jira. Qabxiin inni sadaffaan raayyaa ittisa biyyaa gidduutti qoqqoodamiinsi hamaan uumamee jira. Amantiin sabaan wal qooduun akkaan waan hammaateef kun immoo kanarra yoo dabre yookaan immoo haala amma jiru kanaan yoo hin qabamne to'annoo kennan ala ta'uudhaan humna ittisa biyyatti rakkoo keessa galchuudhaan hojiin ala taasisuu danda'a. Kun immoo nuufis rakkoodha kan jedhe yoo ta'u sababa kanneeniif raayyaan ittisa biyyaa naannolee hunda keessaa gara daangaatti akka deebi'u yoo gaafatu muummichi ministeera Itoophiyaa kun immoo hin ta'u jechuudhaan dura akka dhaabbatee fi walfalmiin gidduu isaaniitti akka ture dhagahamee jira. Wal dura dhaabbannaa isaanii kanarraa kan ka'e muummichi ministeera Itoophiyaallee miira keessa seenuudhaan miira isas to'atu kan dadhabe akka ta'e keessoo isaaniitti odeeffannoon ba'e ibsee jira. Walumaa galatti keessoon mootummaa raafamaa fi sodaa hamaa jala galuun beekamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e ajajoonni waraanaa hedduun abdii kan kutatan akka ta'ee fi akkasumas aangaa'onni mootummaa ol'aanoon hundi sodaa hamaa jala kan galan akka ta'es dhagahamee jira. Hedduun isaanii maatii isaanii baqachiisaa kan jiranii fi ofiifis baqatuu fi haala mijeeffataa jiru jedhamee jira. Namoota yookaan immoo aangaa'ota ol'aanoo maatii isaanii baqachiisan keessaa yookaan dho'isaadhaan gara biyya alaatti ergatan keessaa tokko pireezidaantii mootummaa naannoo shanii yookaan naannoo Somaalee kan ta'e Mustafee Umar maatii isaa gara biyya hin beekamnetti akka baqachiise dhagahamee jira. Pireezidaantii mootummaa naannoo shanii akka ofitti hin amannee fi shakkii keessa kan isa galche keessaa tokko tibbana labsii akka labsu irranaa itti gadi kenname boodarra immoo eega wayni ka'een booda akka haqamu isa taasisuun akka isa aarsee fi kun immoo sodaa hamaa jala kan isa galche akka ta'e dhagahamee jira. Walumaa galatti haala saffisa nu eene olitti kufaatiin mootummaa biltiginnaa saffisaa jira jechuun Jawaar Muhammadis shakkii guddaa kan itti naqe akka ta'ee fi yaada isaa kana duuba waatu jira kan jedhan akka ta'e beekamee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Loltoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa baay'inaan yeroo garaagaraatti gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufaa jiran yoo ta'u Hagayya 2025 guyyaa tokko dura jechuudha Gujii Lixaa aanaa galaana gandaa dhamee irraa loltoonni mootummaa 3 hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simatee jira. AKM dachaatuu takka tarkii 2 hidhannoo 3 rasaasa 450 qabatanii akkasumas boombii F1 waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humnoota viidiyoo irratti argitan kana haaraa eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa woboo madda albuudaa humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjii waraanatiif siyaasaa leenjisaa ture eebbisee jira. Oduu biyya alaatiin pireezidaantiin Ugaandaa fayyadama bishaan laga Abbayyaa irratti mari'achuuf Masriin galee jedhamee jira. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni walitti dhufeenya biyya isaanii Masrii waliin qabdu fooyyessuuf akkasumas laga Abbayyaa irratti tumsa biyyoota naannoo cimsuu kaayyoo jedhu pireezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Sisii affeerraa taasiseen daawwannaa hojii guyyoota 3 fi Kaayiroo galanii jiru. Imalli pireezidaantii Yoweri Museveni kun ministeerri alaa Masrii Dr. Badrii Abdullaatiin Ugaandaa magaalaa Inteebeetti simatanii erga haasaa taasisaniin booda turtii torbee tokko gaditti kan taasifame jedhamee jira. Museveniin wayita ministeera alaa Masrii waliin Inteebeetti wal argan rakkoon bishaan Abbayyaatiin wal qabatee jiru kan siyaasa naannoo yaa'a bishaan kana yookaan geopolitics osoo hin taane biyyoota yaa'a lagichaa gara olii fagoo jiran gammoojjii ta'uu fi misoomanis duubatti hafoo ta'uudha jedhee jira. Gabaabumatti qabiyyeen maree gaggeessitoota biyyootanii kun ifa ta'uu baatus mata dureewwan bulchiinsa qabeenyaa bishaanii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi dhimma misooma bu'uuraalee ta'uu danda'a jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Barisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isinii haa baay'atuun hawwii kenna. Nagatti nu turaan immoo dhaamsa kenna. Nagatti nu tura.